waaqayyo akkana jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa kaasee isa jiru nan dubbisa. Kana booddee ani bantii waaqaa haaraa fi lafa haaraa nan arge. Bantiin waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru. Galaanis deebi'ee hin argamu. Yerusaalem mandarri qulqullittiin ishiin haaraan waaqayyo biraa bantii waaqaa keessa akka misirroo dhirsa ishiitiif kuulamteetti qophooftee otoo gadi buutuu nan arge. Yommuu sani sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis teessoo sana biraa kunoo iddoo waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isin bira buufachuuf jira. Isinis saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyo ofii isaa isaan wajjin jiraachuuf jira. Waaqayyo isaanis ta'uuf jira. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti yaqa. Amin jedha dabalaat. Wanta dura darbeef eega duuni deebi'ee hin argamu. Inni imimmaan hundumaa ija isaanii hin yaqa. Wanta duraa waan darbeef eega duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun iyyuu waraansi si'achi hin jiru jedhe. Haleluuyaa. Waan dheera. Sammuun dhaloota kanaa sagalee kee nan ijaaru. Maqaa gooftaa Yesuus sagalee kee waaqarraa dhufee jireenya isaanii haa ijaaru. Haleluuyaa. Mirga keessan ol fuudha. Yaa Waaqayyo jedhaani. Kottuutii na jijjiiri jedha. Kottuu na geeddari jedhaani. Kottuutii na ilaali jedhaani. Haleluuyaa. Araarri kee maqaa keetiif jedhe kottu nu gidduutti argama. Dhiifamni kee dhufee akka nu gargaaru ani si kadhadheera. Ulfinni kee akka nu gidduutti mul'atu si kadhadheera. Sagalee Waaqayyo iddoo amma dubbisa deebi'ee dubbisa akkana jedha. Kana booddee haaraa nan arge. Bantiin waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru. Galaanis deebi'ee hin argamu. Yerusaalem mandarri qulqullittiin ishiin haaraa waaqayyo biraa bantii waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa ishiitiif kuulamteetti qophooftee otoo gadi buutuu nan arge. Yommuu sani sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis teessoo sana biraa kunoo iddoo waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Iddoo waaqayyo buufatu eessa gidduudha? Namoota gidduudha jedhu nan dhaga'e jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee akkasii irrattan dubbachuu barbaada. Jireenya ulfina qabeessa jiraachuuf qophaa'e. Jireenya akkamii? Jireenya akkamii? Jireenya ulfina qabeessa jiraachuu jechuun maal jechuudha? Waan jettu gabaabsee ganama kana nan dubbadha. Egaa namni isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatti dubbatu dhaga'u inni dhageessus gurri keessan siniif haa banu. Kanaaf jireenya ta'eef otoo hin taane jireenyi sadarkaa qaba. Jireenyi gosa qaba. Jireenyi lafa kanarra jiraannuuf jireenyi boru nuti deemnee jiraannu tokko jiran garaagarummaa qaba. Kanaaf inni nuyi amma asirra jiraannu, inni nuyi amma lafa kanarra jiraannu, inni nuyi amma dachee kanarra jiraannu jireenya lolaaf qorumsaa yoo ta'e, jireenya boo'ichaaf makaraa yoo ta'e, akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33 irratti biyya lafaa irratti lola qabdu garuu ani biyya lafaa mo'eera. Akkuma jedhee sagalee waaqayyoo nutti dubbatu biyya lafaa kanarratti jireenyi nuyi amma jiraataa jirru jireenya darabaa yoo ta'e jireenyi nuyi boru galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa namni wanta gurguddaa sadiif jiraachuu barbaada. Waan gurguddaa sadiif jiraachuu barbaada. Gaafa siniin jedhu namni dhalli namaa lafa kanarratti waan gurguddaa sadiif jiraachuu hin barbaada jechuudha. Yookaan immoo hin fedha. Hin barbaada yookaan immoo hin fedha jechuudha. Har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergaa wayii isinii qaba. Harka keessan ol fuudha. Jireenya jiraattu jireenya ulfina qabeessa akka jiraattu waan si gargaara. Egaa waan sadii kana isinii jedhee tokko waan ijaan arge waanuma arge jiraachuu barbaada. Inni lammaffaan waan gurraan dhaga'e. Waan akkamiin jedhaa? Waan gurraan dhaga'e. Inni sadaffaanii waan garaatti yaada. Kana sadaniif namni jiraachuuf tuqratii godha. Atteeshinii guddaatti laa gatiitti godha jechuudha. Kana sadaniif jiraachuudhaaf namni yeroo baay'ee tuqratiin inni godhu isa kanaa jechuudha. Kanaaf jireenyicha kana immoo jiraachuudhaaf jireenyicha kana immoo jiraanneetti milkaa'uudhaaf jireenya kana jiraannee gooftaa wajjiniin akka yeroo hafuura nu fudhatee galuudha. Hafuura nu fudhatee baduu miti hafuura nu fudhatee galuudha.
afurina ni furade kuni eda dabalati afurana furate badu miteda afurana furate galu eda iga yesus sirratta do fajadera kanafga jirenya kanaf opaud jirenya fina kabesa kana jiraachu na opauda mata kenya bituda jirenya fini kabesi jirai jira manjirujo sagale waaqayyo Paulo sakana jara Korontos lama sagale ratte waaqayyo warra sajaalatanif waan itti nama nagar waan gurri nama dhageenye maal godhee fijira qopheesseera itti nama kan nagarre jechuun maal jechuudha gurri nama kan dhageenye jechuun maal jechuudha ofii isaa duwwaa kan beeku ofii isaa duwwaa kan kaa'e ofii isaa duwwaa itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu ofii isaa duwwaa irratti mirga kan qabu ofii isaa duwwaa bantuunsa harkasaa kan jiru jechuudha cufuu kan danda'u banuu kan danda'u isa qofa ta'eera jechuudha kanaaf ijji namaa kan hin agarre neesinuun afaan harka keessa ol fuudhaa maaloo sagalitanatti tole waaqayyoodha warra waan gurri namaa dhageenye qopheesseeraaf jedha inni maana jedha dabalaati sirrattaa ta'uu dhiigan kanaa namaanifu baay'ee maaliif namni gaafa kana dhaga'u hin gammanne yaadi maaliif yoo jettan amma doo Ameerikaan akka otoo hin jedhee gammachuun garan qabu maaliif Ameerikaan jina maal argamoo nagar argina baa ijaare moo ijaareera inni nuu qophaa immoo isa gararraa jechuudha inni nuu ijji namaa kan hin agarreedha amma akkasitti waan nyaadhu dhabe waan dhuguun dhabe makaraan argettee sigaa hin argettee bo'uu dandeesse bo'uu dandeesse sagalee waaqayyoo garuu biyya lafaa kanaan darabaadha jireenya amma jiraattu laaltee natti bade jechuu dandeesse garuu jireenyi ulfina qabu gara biraadha jireenya amma jiraattu laaltee kan amanne of ajjeessa jettee duutee mootummaa Waaqaa dhabuu dandeesse garuu jireenyi isa kana miti waan ichi namaan argine jedhe eenyuuf qophaa'e inni kun warra hattuuf qophaa'e warra sobduuf qophaa'e warra akkamiif qophaa'e warra waaqayyoon jaalataniif waaqayyoon jaalachuun sin jaaladha gooftaa jechuudha akkana jedha sagalee waaqayyoo wangeela Maatiyos boqonnaa 7:21 yaa abbaa jechuun mootummaa abbaa kootti galtu otoo hin taane nama jaalala abbaa koo isa waaqarraa raawwatee jedhe waaqayyoon jaalachuun namni gaafa nama jaalatu nama iyyuu ajajama miti joo namuma kabajan tokkoofuu ajajamu yoo na jaalattan abboommota koo eegduudha maal gootu yoo na jaalattan birrii naa kaffalaan jedhe yoo na jaalattan mana naa ijaaraan jedhe yoo na jaalattan makiinaa naa bitaan jedhe yoo na jaalattan maal koo eegdu irra fee sabi kun maal jettan mee warra abboommii waaqayyoo eegu waaqayyoo si eegsisu sin taagalata yoo jaaladhaa sin faarfadhaa sin lallabaa duwwaa dhammit yoo na jaalattan abboommii waaqayyoo isa kami ilmi waaqayyoo aarsaa dhiyeessinu kanarra waaqayyoo mataa keenyaan dhuunfaan waan nurraa barbaadu waan nurraa kajeelu waan nurraa fudhatu qaba sini galaayira waaqni nama tokkorraa waa barbaadu qaba namuma tokkorraa waan irraa urgeeffatu waan irraa fudhatu qaba abboommiin kenname kun kan waldaa kiristaanaa qofa doon taane nama dhuunfaadha eenyummaa namaatti kan laatame yoo na jaalattan abboommii koo eegdu jaalalli waaqayyoo nuti jaalannu waan waaqayyoo qabeenya nuu kenneef otoo hin taane anoo sirriitti na dhagaa waan waaqayyoo dhukkuba dugdaarraa nu fayyisee miti waan waaqni dhukkuba lukaarraa nu fayyisee miti waaqayyoon kan jaalannu waan nuuf jedhee jirma jiidhaa baatee lubbuu keenya dukkana keessaa fuudhee ofii isaati immoo garafamee fannoo yaadu hinduu immoo du'a mo'ee ka'e jaalalli waaqayyoo nu jaalate jaalala agaapheeti jaalala agaapheeti
jechaan. Jaalalli Waaqayyoo nu jaalate jaalala namarraa ergifame miti. Jaalala abbootarraa dhufe miti. Jaalala hiriyaarraa dhufe miti. Jaalalli Waaqayyoo kophaadha. Mee isiniyyuu jaalalli Waaqayyoo kophaadha jedhaa. Akka inni si jaalate beektaa? Waa tokko isinitti hima. Waa'ee jaalala kanaa baay'ee dubbachuun barbaadu. Inni sagantaa mataa isaa qaba waan ta'eef keessa lixu. Garuu namni nama jaalatee siifan du'a jechuun danda'a. Amma du'aatti hin deemu garuu du'u. Maalan jedhaa jira? Namni si jaalatu tokko amma du'aatti si wajjin hin dhaabbata garuu si hin du'u. Maal daqiiqaa muraasa qaba. Amma du'aatti si duukaa hin tarkaanfata garuu si hin du'u. Ilmi Waaqayyoo garuu jaalala qulqulluuf jaalala mudaa hin qabne jaalala ameen 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 jaalala alarratti hin hundoofne. Ilmi abbaa jaalata hin jaalatamoo jaalatu. Abbaan ilma hin jaalata ilmi immoo abbaa jaalata. Yeroo baay'ee odoo rakkoon irra ga'e amma waa cimtutti abbaan ilma isaa jalaa hin milaamilchaa booddee garuu yoo lubbuu taatu mucaa dhiisee baqata. Lubbuu ofiirra namni nama jaalataa fira hin jaalatu. Mammaaksa tokko jira ibidda ofirraa buusanii maal godhu? Ilmoo irraa buusuu jedhu. Ilmi Waaqayyoo garuu ibidda ilmoo irraa fuudhee ofirra kaa'e. Ilmi Waaqayyoo garuu balaan gaafa dhufu rakkinni gaafa dhufu mucaa koodhee duubatti nu dabarsee ofii immoo itti darbe. Waaqa akkanaatu nurra jira. Waaqa akkanaa waaqessaa irra. Isa gara bira darbee immoo manni nuu qophaa'ee jira. Maqaa Yesuusiin mana kee yaadaa jira. Namni gaa waan arge waan dhagaye waan garaatti yaadee jiraachuu fedha. Kottaamee waa isinitti hima. Kottaamee akkuma Oromaa sanatti waa biraa nu dubbannu. Biyya qabna dhaala qabna. Jireenya ulfina qabeessa jiraachuun asitti salphachuu dandeessa baruu garuu ulfinni jira. Asitti jibbamuu dandeessa baruu garuu kabaji jira. Otoo isaan qabdu ta'ee boo'e odoo inni jiru ta'ee salphattee ta'uu ba'ee ija namaatiin ilaalcha namaatiin hin jirtu sirriin boo'uu dandeessa ture. Garuu inni akka hojiitti namaa laatu ija hojii namaa baatee ni dhufu. Ilmi Waaqayyoo iddoo qopheesseera. Inni kun immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti garaan keessan hin raafamin. Ani nan deema iddoo isinii qopheessa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Biyya lafaatti immoo isininnis deebi'ee immoo nan dhufa. Ani immoo gara lafii jiraadhutti isinan fudhadha. Warri kaan himantan gammadaa ilmi Waaqayyoo hin dhufa. Nan dhufa sinan fudha. Jireenya ulfina qabeessisuun isa kana. Ijoo waggaa 57 lafaa kana bitama. Galanni Waaqayyoo lafa ta'u. Har'a lafarratti waan ijaan argan, waan gurraan dhagan, waan garaatti yaadan kan jiraatan. Garuu boru waan ijaan hin argamne, waan gurraan hin dhagahamne. Laati karra hadus. Jireenya kana maaltu ulfina qabeessa isa taasisaa? Mee mul'atuma Yohaannis 21 lakkoofsa 3 irraa maal jedha laata? Mee dhaggeeffadha. Yommuu sani sagalee guddaa tokko nan dhagaye. Innis teessoo sana biraa kunoo iddoo Waaqayyoo buufatu namoota gidduudha. Iddoo Waaqayyoo buufatu maal gidduudha? Namoota gidduudha. Inni isin biraa buufachuuf jira. Inni saba isaa isaanis saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyoo fi isaa wajjin jiraachuuf jira. Waaqayyoo isaanis ta'uuf jira. Waaqa isaaniifis ta'uuf jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa si deemnee isa wajjin jiraanna. Ijoo gaafa si deemnee isa wajjin jiraanna jedhe. Maaloo amma waa'ee rakkoo waa'ee isa biraa dubbate diree reegin ergaasii qaba dhaggeeffadhu. Gaafa si deemnee isa wajjin jiraanna jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafi maaltu ulfina qabeessa godha tokko Waaqayyoo gidduu jiraachuu. Waaqayyo
waaqayyo asirraan achirraan dallaa mana dhaabbatan nu ta'e waan jiruuf nu immoo isa gidduu jiraan gaaf sana atin baranne ati baratte atin beektani jiru ati guddaa ati xinnaa ati hin baratte ati hin baranne ati birrii qabda ati birrii qabdu ni jiru waan sinitti mammoo mucaa kee fudduu deemi intala kee fudduu deemi abbaa manaa kee fudduu deemi haadha manaa kee fudduu deemi ni jiru akka hojii keetti deemtu warri fannoo gooftaa jalatti kuftan yeroo hundumaa gammadaa ammas irra deebi'ee jedha gammadaa wayyoo irra deebi'ee jedha gammadaa inni si abdachiifame amanamaadha deebi'ee dhufaa yoo harka qabaate harka ol fuudhime ol fuudhan harka kee ol fuudhan ammayyuu siif han dabala ol fuudhi ilaa ol fuudhi dabali hafuurri si jiraachisu hafuurri mana kee si yaachisu har'a waaqa irraa gangalatee dhufee sirratti lafaadhaa rakkoo si tuffachiisa jecha si tuffachiisa yeroo hundumaa fuuldura si laachisa irratti si dabalchiisa boruu ulfina jira isa boruu caala miju ulfina jiraan boru ulfina jira giddiin qabin har'a ija namaatiin tuffatamu har'a ija namaatiin gadi bu'u har'a harka namaatiin gad dhiibamu hin dandeessa rakkoon waa tokko na dinqa maa inni yoo jettan odoo gaarattis warra gurguddaa kophaa warra xixiqqaa kophaa warra barnoota gurguddaa qaban kophaa warra barnoota hin qabne kophaa teechisu ta'eessa kana salphan saba keenya keessatti kaan hin baranne inni kaan qubaan farrama inni kaan harkaan farrama sila warri qubaan farraman hin galu hin galan kaa kushiinaa hojjetu saasila itti reejo ilmi waaqayyoo garuu hundumaaf mirga kenna namni natti amanu jireenya qaba ati guddaa xinnaa dhimma waggaa 50 amantee 20 amantee dhimma namni natti amane namni dhiiga koo dhuge Yesuus har'aa booda man wayyoo hin deemne lafarraa naala qabna mana kee ijaan argee ajaajeera Yesuus rakkinni sitti nurgaa'e dhukkubni sitti nurgaa'e maalan taa'anis waan taatu waa qabbee maallaa waan sii wayyu waa qabbee maallaa wayya malli koo maali ana sii wayyaa'e dhuguma waa sinitti himu seetan yeroo tokko dhufee gaaffii dhiyeessan inni silayyuu deebiin qabu gaaffii malee mee seetan jedhaan deebiin qabu gaaffii malee gaaffii isaan sirraa qollofeedha kana booda sagalee dhageessa kan kee asmitii fiiginaan jedhatta indaaqoon lafaa ati asi yoo birri qochoon deema yoo barbaade bira qabu safara ishii qubatee xiqqoo akkas jedhee asii haadhatee muka indaaqoon utaaltee karaan kun tasuma bataletti asuma tafti abbaan haftee haftu kan kee fiiginaan jedha kan koo fiiginaan jedha abduuna nam jiru mee warri gaara sinii jedhaa dubbiin waa'ee biyya alaa waa'ee keessaa waa'ee Ameerikaa jinaa kaa'e mana abbaa koo naan jedha warri jettan har'aa booda masirratti dhufeera kanaan boodaan kee dhumate maal sii wayi waa kanaa wayyata eessa laalaa mucaan kun waaqni si taaraarama kanaan boodaan jiraattu maal sii wayi waa kanaa wayi birriin qabdu kaasee haasaa keessa guutuun abbaan qabdu abbaan irraan duune bara baraan kan jiraatu Yesuus jira haadhaan qabdu haadha yeroo hunda nun dhufine Yesuus jira maal goota silaa ekeleen faasirraan darbani karaa namaa dhaqani karaa namaa akkas godhani karaa namaa baname karaa namaa ulaan banamee fi karaa namaa biyya san dhaqani maaltii wayyare isa looguun beenne isa namarra gararraa jiraatu ilma waaqayyoodhaa Yesuus jira yani beekee fakkaartuun barbaada harka galfuu daree gaasii duwwaadha dhaabattee yaada daandii galgalaa yaada deemsa galgalaa yaada har'aa booda maqaa Yesuusiin inni kun sirratti haa ta'u jira
bana. Achi cufame malee. Asii cufame malee. Qulfii harka namaatiin cufe malee harki Waaqayyoo immoo isa kan namaarra hin caalu. Mee nama suuqee kan qabin jitti naa hin ergaa kana duuba. Maasii wayya yoo jedhe Waaqayyoo naa wayya ni jedha. Warra kan jette sirratti ta'eera. Maasii wayya sanarraa duune jira Yesuus. Haati manaa keessaniif deema duushin oolu maasii wayya sanarraa banne jira Yesuus. Abbaasin jaalatu haati sin jaalatu maasii wayya isa jaalatee na jibbine jira namni si jaalachuu danda'a. Si jaalatee booddee faayidaa sirraa barbaadu yoo dhabe sirraa galagala. Ilmi Waaqaa garuu yeroo hundumaa deemsisaa gara mana keetti. Yeroo hundumaa deemsisaa gara jireenya keetti. Yeroo hundumaa dubbisaa gara waa'ee keetti. Ergaa sinii qaba sinitti himu dubbadhuu jiru Waaqayyoo waa'ee keef calin jedhe. Barreessi beekilee isaarratti Waaqayyoo waa'ee qofa. Seebii goota gurbaa barreessi guddisi qubee guddaadha. Waaqayyoo waa'ee kootiif calin jedhudha. Warri barreeffatan har'aa booda chaappaatti sii godhe. Ulfinatu jira. Moo'icha fakkaatu iyyuu moo'icha. Qabna mana. Galanna Waaqayyooti. Kanaaf annan deema iddoon qopheessa mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa akkamtu jiru baay'ee iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Jiraachuuf jirta. Jiraachuu warri duutan meedhaan du'eetuma ni sun du'a warreetti. Foon du'uun inuma du'a giddiin qabi. Hinduu toree sitti raajataan abbaa feeyyuu inni dogoggore. Namni hin du'a. Garuu foon hin du'uun dirqama. Lubbuun hin du'i. Salphinni isa kana. Lubbuun hin du'i. Irra fe'e. Lubbuun hin du'i. Baay'ee nama deema malee du'aadha. Du'aadha bakka. Namni isatti namanne dukkana bakka du'aadha bakka. Garaagarummaan qaban qaba. Nuuf garuu aduu wayiin ba'a. Warra isa jaalataniif. Hin jaalattu Waaqayyoodha. Warra isa jaalataniif jedha malee. Warra beektee ta'aniif hin jedhu. Warra isa jaalataniif. Hin jaalattus. Waaqa jaalattuure. Hirkitan jaalatu. Iddoo wayii sii qophaa'e. Dhugaadha. Gaafa sana kaa simatamne. Annuguma yeroo baay'ee biyya haaraa oo magaalaa dhaqee magaalaa haaraa namni maal sii wayii akkam taata maal sii wayii akkam sii godhu maal abbaa ishee otoon biiroo kana jijjiirame maal abbaa ishee kana amannaa otoon biyya sanatti galee otoon akkas ta'edha filannoonsa biyyi lafa biyya lafaati biyya gidiraa biyya cinqii biyya lafaarratti lola qabdu jalluurratti bichaa lola qabdu jenni biyya lafaa moo'eessa mitireejo lola jireenyi. Ijoollee lolli jirreessa nuun jedhe. Atamma waan asii Finfinneetti galee nan boqotatte hin boqotu. Hin boqotu. Yoo biiroo jijjiirtes hin boqotu. Ittiin qabi. Achis waan ta'ee jira. Otoo amma mindaa ishee amma 5,000 irraa 10,000 galtees hin boqotu. Achis rakkoo jira. Dhuguma sitti himu. Ishee 10,000 irraa otoo 50 galtee hin boqotu. Achis rakkoo jira. Maa biyya lafaati. Hundi ishee wal qabatti. Biyya lafaa. Yoos deemtu lola argitaa wachi deemtu jibbaa argitaa wachi deemtu waa biraa argita hin jiru hin boqottu. Garuu inni ulfina qabeessi kan humtuutti hin buune Waaqayyo jedha warra isa jaalataniif qopheesseera. Atuun beeku anuun beeku biyyi wayii jiru. Namni beeka jedhaa jiru raajiin beeka jedhu tajaajilaan beeka jedhu waggeelaawwiin beeka jedhu eenyu beeka warri waaqa beekattan. Rafoorri balballi mana maulfuun. Gurbaan inni dheeressitu argate. Har'aa booda eebbi kee dheeratee sirratti argama. Ol fuudhi dabalan dammayyu. Singeenye Yesuus hin fuudhu singeenye ol fuudhi. Ammayyuu siina jedhe ol dheereffadhu. Ammayyuu maqaa Yesuus fooliin mana kee gargaraa sirtaa ba'u. Gaafa sana simatamne. Wayyo amma
agartanii miti bara warra baalasiltaaniin humni addaa sirraa sirraa goranii oofu miti reejo maaliif akka in eegamu jechuudha in eegamu maaliif angoora waan ta'eef eegamuu qabu miti ree hidhannoo namni bukkee deemu ani ifatis gaafa deemu ergamoon hin dhufu uffata adii uffatanii hidhannoo guutuu hidhatanii gaafa sana cabacabaa nama shantamanii warra manatti sirrattaata bara warri balaa baattu gaddeemtu warri galaa baattu ol baatu maalan jedhe bara warri balaa baattu gaddidimtu warri galaa baattu immoo ol baati jedhaa dhiiga Yesuus kanaaf jireenya ulfina qabeessa jira gaa jireenya mo'ichaa jira jireenya kabajaa jira jireenya harka Waaqayyoo keessatti mul'atutu jira abeet waaqni waaqarraa ila si eebbis waaqni waaqarraa si ka'ee barara dhimma kee hojjetu amma salfuudhi si eebbisa la singooma dudugaa maala garraami ol fuudhime ol dheereffadhu maqaa abbaatti kan ilmaatti har'aa booda Waaqayyo waa'ee keetiif jalin jedhu galateeffadhu kaatumiiti shaalaa doorra hadiisiyaa nama si buqqeenaa sochootitti naanitti keef jalin jedhu jedhaanii kabali Waaqayyo waa'ee keef jalin jedhu jedhaanii warri callaan jedhu kan ol fuudhure ol fuudhi jalin jedhu situ cal jedhe malee inni jalin jenne nama cal jedhe malee inni jalin jenne namatu galmicha cufe malee Waaqayyo baneera ishii kana raachadhu nama na jalaa cufe maleera Waaqayyo naa baneereedha akkana si ba'een jedha waan haaran nagaa'edha dhugabaatiin fidee dhufeedha eenyudhaati dafida koodu sii ta'eera kuna galateeffadhu ta'e rubbiisa Russia Mamad Rasutu Hadisia Rahadis Sandan Arkana Machu Kamala Waaqayyo bane Imanaduna bana mere kuma Ya Tuhan Lara Ratu Satana Mantasya Dua miti kanke dua miti kejira ada jira Dua miti kanke dua miti kejira ada jira dika Dua miti kanko dua miti ko jira da jira dua miti kedu dua miti kanko dua miti ko jira da jira dua miti kanko dua miti kanko dua miti ko jira da jira miti kanko dua miti ko jira da jira
Wani tu,